Nagaan nagaan caaluu nagaan waaqayyoo inni kan abbaa nagaan waaqayyoo inni kan ilmaa nagaan waaqayyoo inni kan hafuura qulqulluu waaqayyo uumaa tokko hunduma keessaniif haa baay'atu inni naaf isin gargaare isaatiif yeroo kanuu kenne gooftaadhaaf galanni isaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo irratti hundaa'ee waan tokko duwwaa dubbachuu barbaada. Isa Amoos boqonnaa 8:11 irra jiru qofa irratti kutaa san keessatti waan lama nu kaasa. Wanti lamaan kun waaqayyo jala muree akkasittiin jedha. Sabni kun buddeenaa fi bishaan waan dheebataniif osoo hin taane yeroo dubbii kootti dheebotanii dubbii koo dheebotu jedha. Bara keenya kana ammoo bishaanii fi buddeena dheebota malee sagalee waaqayyoon dheebotu. Nan dubbisa. Isa kam keessa akka jirru waaqayyo fuula isaa anaaf isinitti araara isaatiin haa deebisu malee dubbiin kun ni ulfaata. Maaliif kutaa kana keessatti maqaa waaqayyootiin nan dubbisa akkas jedha. Amoos boqonnaa 8:11 irratti waaqayyo gooftaan jedha. Kunoo barri ani ittiin biyya kana irratti beela erguuf dhufu jira jedha. Waaqayyo gooftaan yeroon ani sa'aatiin yerichi ani biyya kana irratti beela erguu dhufuuf jira. Beelichis immoo isa namoonni dubbii waaqayyoo dhaga'uu dhabanii beela'an malee isa namoonni dubbii waaqayyoo dhaga'uu didanii gurra isaanii cuqqaalatanii ija isaanii cufatanii sammuu isaanii irraa garagalchanii ti malee isa dubbii waaqayyoo kana dhaga'uu irraa garagalaniiti malee isa dubbii waaqayyoo dhaga'uu irra dhabanii isa kanarraa beelanii malee buddeenaa fi dheebuu bishaaniitii mitii jedha. Kutaa kana keessatti kan bara keenya ammoo faallaa kanaadha. Dubbii waaqayyoo dhageeffachaa oola. Sagalee waaqayyoo dhageeffachaa oola. Nyaataa oola. Udu nyaatuu hin quufu. Usuu dhuguu dheebuun bahu. Maaliif yoo jettee garaa keenyatu laphee keenyatu dubbii sagalee waaqayyoo ofirraa akka dhakatti dhakaan bishaan irratti gadi bu'ee gadi hin seenu. Olumaa gaditti jajallata. Kanaaf garaa keenyatu bara kana gooftaan duratti ta'ee jira. Waaqayyo isa kana araara nuuf haa godhu. Gara dubbii sagalee waaqayyoo gara dubbii jireenya isaatti nu haa deebisu. Maaliif awwaan lama nu badha kutaa kana keessatti. Already sabni kun isa waaqayyo adda baasee yaada isaanii akeeka isaanii hundumaayyuu ilaalee waaqayyo maal jedhaani isa dubbii koo dhaga'uu irraa garagalaniiti malee isa buddeenaa fi bishaaniitii mitii jedha. Isa dubbii koo irraa garagalaniiti malee isa buddeena nyaatanii quufanii isa bishaan dheebotanii dhugan kanaa miti.